Lamanittu lamanittu ni amana. Sadii qabdaa iyyuu sadiin qabeettee ati afurittu amani inni nun galchu. Kan ilmaa ana qulqullus kan abbaa sadan isaanii bakka tokkotti itti amana. Waaqni sadi immoo jechaa dhufu. Sadiis tokkos hin jedhan bakka tokkotti. Akkamitti sadiis tokkos ta'e immoo? Akkamitti sadiis tokkos ta'e? Siin ibsa rakkoon qabu ati suutte. Ayyeen ibsame. Hin ariifatiniiti suutuma hidhi. Suutuma hidhiin sii galcha. Ayyeen Sagaleen dura si ila sagaleen dura si maal jedha Yesuus Kiristoos. Akka ati maqaa abbaatti kan ilmaatti kan qulqulluutti cuubatti duuka buutu koo godhaadha. Waaqa jedheere. Waaqa sadin jenne mamma inni bakka kanatti. Waaqa ila dhageeffadhu waaquma inni. Duuka buutota godhaa jedhe. Waa'ee waaqummaa isaa Waaqa sadi jettee ta'u. Laakki dhageeffadhu tokkos sadan tokkummaas hin jechaa jiraam. Akkamitti sadi tokko ta'a waaqni tokko akkamitti sadi ta'a? Ani amma tigistitti sadi ta'uu danda'a? Sitti maan jedham bakka tokkotti amma siif siin galle malee sii galchaan jedham. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e tokkoffaa sitti himee miti. Waaqaa miti jedhime ishinaayim. Waaqaa si jedhu si dubbiseemi iddoosaa. Erga si dubbisee sagalee waaqayyootiin ragaa sii kenni maal barbaadda amma kanarraa tigist. Hin jedhu bariin. Hin jedhu barani daandii karaa abbaatti nama geessu jedha malee amma Yesuus bakka hundumattuu akka abbaa qabu ibsa sii galee. Malee amma Yesuus daayirektii ani abbaadha. Sagalee waaqayyoo maal jedha? Murtii tokko nan hojjedha jedhee na dhaggeeffadhu gaa. Ani nan murteessa murtii tokko nan godha yookaan dandeettii waan nan uuma hin jenne miti. Garuu immoo daandii abbaatti nama geessu jedhe. Ila dhaggeeffadhu lafarratti waaqarratti gooftummaan naaf kennameera gooftaan Yesuus. Gooftummaan maarree namuma jajjabaaf kennama ree. Gooftummaa fi waaqummaan garaagaraa bara. Kanaafuu iddoo waaqummaa sii kenne egaa sii galuu dide malee. Illee hin danda'u akkamittiin du'ee akkamittiin namoota gaddeebi'oodhaan irree reebamaa ture waaqni akkamitti du'e yeroo immoo waaqayyo du'e isaan akkamitti jiraachaa ture. Cubbuu kiyyaa fi cubbuu keetiif du'e kan waan malee maal balleessa qabattee. Cubbuu kiyyaa miti maal abbaan kiyya kan godhe ani maaf ana daba fudhate. Dubbachuu barbaadde dabarsuufi. Dubbachuu barbaada waan ta'eef rakkoon qabu wajjin dubbadhu. Ati naa kenni ragaa naa kenni dura paastariidha miti. Sii kennuu siin kenna ragaa naa dabarsin naa dabarsuu barbaada. Lakki hin dabarsin dura naa deebisana. Deebisee si deebiseera barbarakka kanuma si deebiseera. Daanaan deebisne ishii Yesuus abbaadha miti uumadha miti waan hunda uumuu danda'a miti maaf mirga abbaa taa'e maaf bakkuma abbummaa san hin taa'in. Pastor.